eessa jirta? Seenaan kee maalidha? Maaltu si yaaddessa? In kabajamta, ulfina argatta, ni miidhagda, ni milkoofta. Yoo sin jedhe uumaan kee inni si uume kan si qoode in tura in bula malee hin abdu. Nama iji namaa laaluudhaaf tuffate, nama aatiif abbaan irraa fagaate, guyyaa fi halkanitti dukkanaayee jireenya ishii daandirra kan godhatte, booniyyee shamarri jabduu fi cimtuu har'a as keessee in arga eeyutu jedhe. Abbaa manaa miidhagaa fi bareedaa akkanaa itti heerumti eenyutu jedhe yaade. Erga heerumteeyyuu guddaa fi xiqqaan tuffatee cabsee abbaa manaa jajee haadha manaa kan tuffate. Har'a ammoo haala kanaan miidhaganii bareedanii yoo argan nama meeqatu afaan qabate. Gaafa kabaja sii kennu diinota kee fuulduratti ulfina sii laata. Diinota kee fuulduratti simboo sii kenna. Gaafa in jiraatta siin jedhu dukkana limixii iji namaa sin agarre bakki kee hin beekamne ifatti si baasee fuuldura ilma namaa si dhaaba kabajaan. Inni kuni ganama yoo sii barreeffame abbaa gaarii dhalachuurra carraa gaarii kan jedhan kuni kan akka booniyyeeti. Intervii booniyyee fi joosiin godhan dhaggeeffadhe. Interviin baay'ee boo'ee fi baay'ee tokkos immoo gammade. Namni rabbii gaditti seenaa namaa jijjiiruu danda'a. Ilma namaa kana qajeelchuu danda'a. Bareechuu danda'a. Kan ammoo ilma Oromoo xiqqaa wala deemaa boru iddoo guddaa ga'u joosirraa arginee jira. Shamarra keenya biyyoota Arabaa kumaatama keessa jirtanii abbaa manaa akka joosii kanas sin mala. Dhugaa rabbii kan sin hubatu, kan sin kunuunsu, bakka kuftanii kan ol sin qabu, kan humna sinii ta'u, in dandeessa jedhee wanta fedhii keessa kee jiru akka hojjettuuf kan si bukkee dhaabbatu nama akkanaati kan sin barbaachisu. Dhugaa dubbachuudhaaf gaa'illi milkaa'umsa ilma namaa akka ta'e ijoolleen kunuu fakkeenya. Milkaa'umsi immoo jaalala yoo qabaate keessatti. Gaa'illi mariidhaan dhaabbatee fi gaa'illi jaalalaan dhaabbatee jechi namaa gochi namaa kallattii kamiin illee yoo ta'e sochoosuu hin danda'u. Kan ammoo booniyyee fi joosiin milkaa'umsa isaaniirratti dhugaa baanii jechuudha. Kanaaf jireenya jiraachuudhaaf murteessitan keessatti nama sin jaalatu, nama jaalattan, nama kabajanii fi nama sin kabaju wajjin jiraadha. Joosii fi booniyyee dhugaa dubbachuudhaaf qallaalii kana hin gammanneef. Mucayyoon suusiin qabaa sijaaraa xuuxu malee ooluu hin danda'u jettee gaafa seenaa ishee dubbattu dhiirri akkanaa hin jiraa hin jedhe. Shamarra sijaaraa xuuxu ofitti qabee seenaa ishee nan jijjiira jedhee jaalala irraa fudhate. Jaalatee osoo hin taane jaalatteeti. Garuu immoo itti siqee jijjiirama keessa amala keessa jaalate. Argitanii amala keessaan badaa keessaa baatanii jaalatamuullee jaalachuullee hin dandeessan jechuudha. Kanaaf milkaa'umsi booniyyee fi joosii akka mataa keessanitti ilaalaati. Muuxannoo ilmi namaa tokko raawwate keessa darbuu isinillee gara jireenya keessanitti fidaati. Anis nan danda'a jedha warri dhokattanii jirtanii jechuudha. Sababni isaa ani namoonni milkaa'an na gammachiisani. Abdiin ittiin horadha. Sababni isaa milkaa'umsi isaanii milkaa'umsa kooti. Isaan keessatti yoo nuuf ilaali anis immoo hin danda'u wanti na jechisiisu tokko hin jiru. Namoonni baay'ee milkaa'umsa namaatti ni gammadan. Booniyyeen jaarsa akkanaatti heerumuushi baay'ee ni hinaafan, ni arrabsan, ni tuffatan. Abbaa manaa jajanii haadha manaa cabsan. Bareedinni haadha manaa abbaa manaadha. Simboon haadha manaa abbaa manaadha. Fokkisaa bareechachuu kan danda'u immoo abbaa manaa fuudhedha. Argitanii joosiin amma surreerraa gara mushurraa akkanaatti jijjiire ishee. Maaliin? Amalaan. Maaliin? Jaalalaan. Banagarachi ላይ ቹላን ፋሚሊ ኢንተርቪውን ሁኒ ሞዋቲ ቢውረቲ ጎኔ ጋፊ ጃለላኝ ዴስ ጀናን አነቱ ዴስ ጀሪ ኢሰዩ አፋን ቀብዲ ሂናሶፍቲ ጋፊ ጃለላ አነቱ ዴስ ጀቲ ያሶፍቲ እና ሶበን ዱበዳሬ ናቱ ናንጃለደ ጆሲኮ ሲንጃለደ ያጃለታ
ቦኒኮ ሲንጃለና እሺ የሮተ ሙርታዬ ወጎተ ሙርታዬ ወዴ ጋፊሽን ፉዳናፍ ዲኤስኒሞ አኒ ሲንጃለዳኒ ዲኤስፊ እንዲሞ ቦኒኮ ነቴሩምታ ጋፊ ጀሩናፍ ዲኤስ እና ነሞኒ ባየን አከምቲ ዱርቢ ኢረጋፈተቲ ሰፉ ጨብሲቴ ሰፉ ዋንቶ ኮሚን ጨምኔ አኒ በነገራችን ላይ መታዱር ባኖር ቀቤ ማለ ዋንታን ሰፉ ጨብሲቶ ኮሚን ቀብ እንደው ጆለን ሸማረኒ ሞራሊ ስኒፍታ ነራበም ሰፋ በረቹ ቀብዱ አከስን ተውታና ዲርስ እንጋፈት ተውታና እስናሞይ መነ ከሰጠፍቱ ኡቱሊ ሁሚነፍቱ ጁላ ከናቢዩ ጠንከረዳ ይጀ ኢራኬ ሰጉታ ላላ አመዩታና ያደ ቀብደን ኮሜንት ይገርናካ ከነጫላ አሰም በርባዱ የኔ ምርጥ ባሌ አሁንም ቢሆን በጣም ወዳለሁ ባይ ልቡ ጃኮ አትኮ ሰረነ ዱኩመ ምሪንዳ ብቻና ብቴ ዋማል ሲቢቱ ሬዮ ተምብራ ዋምብራ ማል ሲቢቱ ቆሜ ወንጌለን ሲልብሳ ደመና ብቲ ቶኮ ረዲባ ፋን ከጀራ አላላ ረዲባ ዋኑአ ፒዛ ኛዳ ኮ ቢዮ ፒዛ ኛዶ ማለፍ ቢ ማለ ረዲማ ብደኒ ናፍዲ ቢየት ገሎ ቢዮ ቆይ ማዘሪትን ማማትን ሲብልብላ ቢ እና ኤሳም ቢደሬ እንደ ይናኑም ገዱና ዲዛ ደሜ ታለው ነጥ ደበርሶ ቢ አስተር በጋላውን አገራምቲ እንደር ቆይ ወንጌላን ሲል ናኑም ገዱሺ ማይረ ቤታ ቆጥላ አቆብሳ ሰጋሌን ሲዱብisa dhugaa waaqa ጆዚ ናኑም ገዱት ደ ኢስማኤል በእግዚአብሔር ማለት ናኑም ገዱ ወንጌሊ ስራታ ቀባ ወንጌላን ሲዱብise እኮ እሺ ናኑም ገዱት ናሉብስሽ ነው በቃ ዮ መዲኮ ናኑም ገዱ ወይጋ dhugaa ወንጌላን ሲዱብisa ባን ፈይታ አለ ቪዲዮ ሲወራባውለ dhugaa waaqa ጭንደበራ dhugaa rabbii manatti minaan qoy fachaa nagartan luxuuwwan. Oh my god. Wow. Galatoomaa dhugaa rabbii. Ani ulfaatira jibbite. Filippin kalsa. Jella dip. Happy birthday my brother. Gawa ke jadi tinggal tunal latte ye. Bare dalu. Bare du kita. Dari dulu. Hey. በቃ ቁጥ በልጋሽ ያልከው ጂንሳ Ismail. ጂንሳ Gawa ke ሰሰነ ያናው ማቶ ከሰ በቃ ይበቃል እንደርሲ ኪኖ በቃ አዊና ራቱ ፎቶ ካቱዱ ጤት በር